bultii danqoosaan hin taatu akka kiyyatamma bultii danqoosaan hin taatu miidiyaan ana biratti homaa miti ana na argitanii guys bar geemii kiyya tabadda irraa bu'e na argitanii ana gastii mana taa'ee haasa'u argitanii ususuusi haasaa qabadde bar akkasii ana gastii mana taa'ee haasa'u argitanii gastii namaa yoo rakkinnaaf wayi namni sharna godhee dhaqe malee ana gastii nama dhaqee haasa'u argitanii akkas am bakka faayidaa hin qabnetti daqiiqa takkaaf argamuun fedhu sakandii takkaaf mee waggaa meeqa asirra jirtan ana gastii banee taa'ee gastii nama walgalchee haasa'u argitanii neebar ايش يا تي انا ما نعرف ستريت الجاك كيتي يتي انا بمنا تفشى كونفيدنس ان كم اكادا تبولو بكادا تقول شو من بين نبا تيك توك ناوي انا اكادا تبولو ولا لي ان دولار صدما اسر ارغچو ناوي تلجيك كان كيدي ولنجرا چورا دولار صدما اسر ويا دولار صدما يو دلغ دسن كنا چال يا كبدي اوه وانا عرفت داو يركتمو اني مالي اني تلجي مالي تيه ميكاسي غافتار تلجي دانا مي تيارتي ويا تلجي تو بيسدت ما ديمان جرو كنو مال كنا ناو وجيرا كنو برا ديمان جرو مال برا ديم ده تو هيتانا كا سولته غسيدتي اتي هيتانا مشيتو كيتو جارسي شيتو nama ajaa'ibaa kun wallah birlaa gizee dhiirri keenya kun akka itti yaadan argitanii ani qoy kan inni bira dhufee ka'ee na bira deemu hixaana moshittoodha akkam godharee dalagaa dhiisee guutuma bakka biyya galuu wajji dalagaa dhiisee duruma gaafa isii fuutu haala jiruuf jireenyaa mijeessitee fi erga isii fuute ilmoo irraa dhaluu qabda haala jiruuf jireenyaa akka ilmoon keessirraan fagaannetti akka ni dhageeffadhu ka tokko sitti ma dhageeffadhu ilmi namaa kun jaalatee gargar hin bahu ana ka kiyyatti jaaladhe miti daqiiqa 5 gargar hin bahu garuuyyuu gaafa duraa gaafa biyya biraatti irra jiru biyyi nurra jiraanne suni biyya Suudaanitti gaafa jalqaba wal fuuni haaluma gaarii waggaa dheeraa yoo gaxiqqaate waggaa 6 ol hojjetu si galee garuu haalli biyya Dubaay yookaan dhuftee argita yookaan dhuftee argitu gaaf tokko si argita guys tigale waana seta warri gubbaa kana jiru histi baay'atan seta saniyu barwa histi baay'atan nama dhibba shanii nama baay'uu kennani bar dhageeffadhu laali fakkeenyaa fi anamma laal dubartii fuudhaaf karoora ni baafattasa anamma amma sa'aatii ammaa kan osoo heerume waan 2024 caala waan 2025 caala waan 2023 caala thank you lubbu yeroo amma kanatti amma fakkeenyaaf osoo heerumeeti wannoo kooti filannoo kooti si galee thank you galatoon qaali ni fedha si galee osoo heerumeeti jechuudha si galee ginammoo maalinniin jaarsi kiyya tokko jaarsi heerume taanaan jaarsa kiyya biraa fagaachuun fedhu akkana biraa fagaatuun fedhu si galee akkana biraa fagaatuun fedhu akka biraa fagaadhuun fedhu mee biyya akka Ameerikaa Kanaadaa minaamina kana yoo ta'e okay si galee rakkoon qabu yeroon booda waggaa takkaan booda yookaan waggaa takkaaf wayiin booda wal bakka takkatti deemna naaf inni sun rakkoon qabu si galee gin Dubaay keessa wal fuunee ilmoon dhalchee gara biyyaa nagalchee yookaan Suudii keessa wal fuunee ilmoon dhalchee gara biyyaa nagalchuu irra dursee karoora ittiin jiraan niitiin tiyatu yoo ulfoofte ilmoo yoo gara qabatte akka ana biratti dhaltuu fi maaltu si barbaachisa yoo maal godhe na barbaachisa jedhee abbaan manaa kiyya sun naa wajjin ciisin itti naa yaaduu qaba. Ayyee. Galato. Nama nyaadhu nama dhugu obboleessa kiyya daqiiqaaf sekendii irraa si fedha daqiiqaaf sekendii irraa abbaa manaa kiyya kana barbaada. Gaafa gabbee zinaa dalage yookaan ammoo waan takka balleesse ati ji'a torbaan naqee maal barbaaddi dheengadduma naqee biraa dhufe maal barbaaddi inni taati. Arafaate dhageeffadhu suwaan biraati dhageeffadhu fakkeenyaa fi akka kiyya sitti mala akka kiyya daqiiqa 5 miti sekondi 5 kanarraa fagaadhu hojii biyya kanatti namni ergan hojiin ergin garuu ilma namaati jaldeessa miti ilmoo barbaaduuf ilmoo arganne jennee biyya kanatti akkuma laal rakkoon fakkeenyaaf ati amma gizee kuyeetiin jirtu sanni baate asitti akka baatum feene anjadiida isilleen akka baatum feene akka tasaa wanni uumame sun uumame
baate erga baate waan booda dogongoratu uumamee anaafisii adda baasa jedhi malee itti yaadnee waan san goone hin jedhin. la ka ilmaa itti yaadee godhe ka ilmaa asitti argachuudhaaf itti yaadee godhe yeroo nu ilma argachuudhaaf yaadnu san tokkoffaa anu akka amma waan hunda danda'an baafadhe kanatti hin baafanne lammaffaa waggaa biyyoota garaagaraa jiraadhellee biyya Suudaan jiraadhellee biyya kana jiraadhellee abbaan fedhes ni beeka guyyaa takkaafillee rakkannee hin beeknu sa'aatii takkaafillee gargar baanee hin beeknu halkan tokkoofillee isirraa gargar bahee hin beeku dhugaa jirtu sitti mala halkan rabbiin natti gargar bahuu fi bar gargar bahuu osoo hin taane fakkeenya mamma isiidhaa fi narraa fixan haalli akka biyyatti galtu beettee dhalchi ilmoo san itti dhalchite ati asitti argaddaa asitti argaddaa eeka fakkeenyaaf turtii ji'a torbaatiin na biraa deemte biyya kana ji'a torbatti deemte biyyaans an takkaayyuu ofirraa hujima namni kennuuyyuu hin kennine garuu yeroo sanitti biyya kana keessatti yoo paaspoortii harkaa hin qabaanne mana yaalaa dhaquun rakkoodha mana yaalaa biyya kana yoo xiqqaate haga gaafa ji'a torba isiin geettuu sanitti mana yaalaa fidde si galee mana fidu kana hundaa keessatti ta'ee sooshaal miidiyaa irratti miti asitti musilaa ani garuu yoo ammallee alhamdulillah yoo rabbi jedhe guyyaa muraasa booda wal biratti nu argita haa ta'uuti turtiiwwan tare kanallee ammas waan danda'u waaqa godhaa jiru kanattillee guyyaa tokko osoo itti yaadne wanni nu jedhe tokko hin jiru ilmollee garuu itti yaadeeti waggaa 4 teennee irraa ilmi namaa ilmi dhiiraa tokko ilmootti yaadee dhalchite bar ilmootti yaadee dhalchite sirriidha ilmoo argachuu qabne itti yaadee dhalchite garuu haati manaati jetuni Dubaayin keessatti ilmoo na bira dhalti jettee ilmoo san dhalchite malee akkasiin sa'a sanii fi siin gargar baatee garagara fagaattan osoo beekteeti deebi mu'ee maan ka jettu konka sibiloo kaan akkasiin sirraa gargar baatee jiraattu osoo beekteeti ilmoo san hin dhalchitu. Biyya Ameerikaatiif Kanaadaa sii fudhadhe fakkeenya biyya jaarsi abbaan mana yookaan kaadhimaan kiyya tokko biyya Ameerikaa irraa dhufee as kaayiroo ji'a 5 wal biraa teennee wal biraa deemne gaafa ji'a 5 irraa na biraa deeme san irraa qabee isii tana akkam godhee bira fidee wajjin mana takka keessa jiraanna jedhee itti yaada si galee thank you gurme ko taa'ee itti yaada jechuudha anis akkam ta'eetiin isaa wajjin itti jiraadha jedhee yaada bakka takka jiraanna jennee yaadna jechuudha. Biyaansi turtii waggaa takka yookaan ammoo turtii waggaa takka wayiin booda inni finni bakka takka jira saniin booda yoo hireen tenne wali jiraate du'a malee wanni addaan nu baasu hin jiru jechuudha. Igalee amma kenni yaadeettis waan yeroo san keessa dhufee haappiin ta'eetu akka inni isii biyya galchu taasise malee itti yaadee yoo ulfooftee ilmoo gara qabatte ji'a kanarraa qabdee biyya galuu qabdi jedhee hin yaadne waan akkasitti uumame na fakkaata malee. Ani dhiira ilmoo ka na safartee gara biyya na galchitu kan ammoo narra fagaattu fedhe keessattuu gaafa ilmoo na dhalchirraa inki bikkaabee isaa na barbaachisaa haasaa isaa na barbaachisaa geessinti stresa alle nyaata na jibbisiisaa hirriba na jibbisiisaa dadhabbii na buusaa maal jedha gaafa ulfoofteerraa moo gaafa ulfooyerraa haasaa namaa waliin galuu dubbii namaa waliin galuu sa'a sanitti namni na danda'u yannu isa bicha isaa fi isa qofa namni na danda'u sa'a dhiira bicha durba bicha miti bar dhiirilleen qaba waan akkana kana beeyta gaafa jaartiin biraa deemte na cannacaa gaafa jaartiin biraa deemte nama maaliin ulfaa'e inni ka waan akkasii qabatu jaartiin biraa deemte ka halkan amma bashannana meeqan jira gisee jaartiin wannummaan istarasiin isa seentu tokko jiru bibi kiyasiin balbala gabbanan inni ta bira jala ciise badi waa idisi aballeessu maal waa jala ciise maal akka sirriidha inni caannaca jaartiin na biraa deemte dee inni gayyamu sagaleen keetti sagalee dama qabde sun itti rabbiin kiyya abaareechi maltinaasi isa yaabaan aboota abtaa godha horii na jala jirtan kun si maaluma na jala itti dachaatee rabbuun sodaadhatti waa hedduutu jira akkana yoo deemne gin dhugaadha waa hedduurra ta'uu dandeenya gin akkana deemne taanaan abbaan manaa kiyya sooqidda midhaanii godhanii miti qammasee na biraa deemu yookaan sukkaara shaayii keessaati miti. Taayi ka akka rabbi sitti ergetti inshaalla. Habibi amma dalagadhee inshaalla mana tolfadhee laalee tokkicha wayii ol galchoon. Hin fuuta. Eeka. Dayyuusuma kaakaati fuutu sun buleetuma haa ba'u bootaate malee dhiirri kama nama fuuta.